Gaaf tokko qotee bulaa baadiyyaa jiraatu tokko kan qabeenyumaafuu farda tokko qofa qabu. Fardi isaa kun duraa bade. Yeroo kana warri ollaa walitti qabamanii bakka takkaatti dhufanii wayii abbaa Mahammad fardi tokkichumaan ijateetiifuu eeggattu sanis duraa badeeme wayi miskiin jedhan. Yeroo kana jaarsi kun fardi kiyya baduun khayriif ta'uu hamtuuf ta'uu hin beekne. Kanaaf waan rabbiin fide khayrumaaf ije. Hayi abbaa Mahammad maal taate? Fardi tokkichaan qabdu si duraa badeetii khayriif jettaa? Kun waa khayrii miti jedhanii bakka takka biraa deeman. Guyyaa itti aanu fardi tokkichi bade san faradoo 2 kan biroo dabalatee fardoo 3 ta'anii bakka takkaa dhufan. Abbaan fardaatis faradoo 3 gara mooraa isaa galfate. Yeroo tana ammaas warri gandaa bakka takkaa walitti qabamanii dhufanii hayi abbaa Mahammad fardi baga bade. Kunoo fardi tokkichi bade farda 2 dabalatee sii dhufeemi baga bade. Silaa hin banne 3 wayi ta'a baga gammadde jedhanii bakka takkaa jaarsa kanatti dubbatan. Ammaas jaarsi kun wanti kun gaariif ta'uu hamtuuf ta'uu waa hin beekuutii akka hundattuu galanni kan rabbiiti. Kanaafuu khayrumaa fi dhiisaa jeen. Hayi tun khayrii gurguddoodha malee maali? Farda 2 sii fidaniimi? Kanaa ol maal barbaadda? Jedhanii bakka takka ammaas biraa deeman. Guyyaa itti aanu namicha qotee bulaa kanaa ilmi isaa kanuma inni ilmaafuu qabu faradoo 3 gaaratti bobbaase. Faradoon citaa dheedanii burraaqanii yeroo quufan mucaan faradoo kana gulufsiisuu fi leenjisuuf osoo yaaluu irratti bahee fardi mucaa if gubbaa darbee ilma isaa kana miilli cabe. Mucaa miilli cabe ol fuudhanii manatti galchaniif jaarsa kana. Yeroo mucaa kana miilli cabu ammas uummanni gandaa bakka takkaa walitti qabamanii itti dhufanii yaa abbaa Mahammad maaluma qaba silaa fardi bade san achumaan hafe? Kunoo akkuma dhufaniin mucaa kee miila cabsaniimi maaluma mee silaa mee maaluma qaba silaa as deebi'uu baatanii akkuma badan saniin hafe? Ammaas jaarsi wanti kun gaariif ta'uu hamtuuf ta'uu waa hin beekuutii akka hundattuu galanni kan rabbiiti. Kanaafuu ilma kiyya miilli cabuunis khayrumaa fi dhiisaa jeen. Hayi mucaa kee miilli cabuun hamtuudha malee gaarii maal odeessita abbaa Mahammad? Balaa tanarra guddoo tamtu sitti dhufa. Miilli ilma keetii cabee khayrii maaltu jira? Balaa dhayi jedhanii bakka takkaa biraa deeman. Eega jarri biraa deeme booda guyyaa muraasa eega bubbulanii biyya san lolli irratti baname. San booda mootummaan dargaggoota biyyattii sanii waraanaaf calaluu fi walitti qabuu jalqabe. Sababa kanaan ganda baadiyyaa jaarsi kun jiraatu sanis mootummaan namoota ergee dargaggootaa fi namoota waraanaaf ta'an guuruu jalqaban. Garuu yeroo mucaa namticha kanaa bira dhufan mucaan kun miilli isaa cabaadha ciisu jira. Kanaaf inni kun waraanaaf hin ta'u. Warra gandaa fi ollaa hunda ijoollee isaanii guuranii inni kun qofti hafe. Yeroo tana ammaas warri gandaa bakka takkaa wal guurratanii dhufanii hayi abbaa Mahammad baga miilli isaa cabe. Silaa miilli cabuu baatee mucaan keetis ijoollee teenya waliin waraanaaf fuudhameemi. Kanaaf baga cabe baga rabbiinuu cabse jedhanii bakka takkaa itti dubbatan. Ammaas jaarsi wanti ta'e kun gaariif ta'uu hamtuuf ta'uu waa hin beekuutii akka hundattuu galanni kan rabbiiti. Khayrumaa fi dhiisaa jee jaama. Yeroo kana jarrinis haya jedhanii biraa deeman. Obboleessa kiyya obboleettii tiyya isinis yeroo jireenya keessa balaa hamtuun hamilee cabuun kufaatiin isin mudattu yoo isinis aartanii rifattanii abdii murtanii ifajjeesuuf haada fudhattan yookaan immoo summii barakiinaa fi asiidii dhuydan yookaan immoo karaa biraatiin if miidhuu yoo yaaltan ifuma keessan miidhuu yoo taate malee waan ta'e san jijjiiruu hin dandeeysan.
booddeen teessanis sheenaa qofa taate. Rabbiin yeroo qormaata tokko isinitti fidu qormaata saniin waa isin barsiisuuf barbaadeeti. Wanti isin qunnamu hundinuu sababa qaba. Yoo if booda deebitanii dogongorri kiyya maali? Rabbiin wanta kana yeroo natti fidu maal na barsiisuu barbaadeeti jettanii if gaafattaniif qorattan qormaata sanirraa waa barattan. Sanboota dogongora keessan sirreessitanii bakka yaaddan ni geessan. Namoonni qormaanni jireenyaa kallattii garagaraatiin isaan mudatu kanneen gufuun isaanitti heddummaate hundinuu wanti hubachuu qabdan wanti isin qunnamaa jiru hundinuu sababa malee bilaash tahaa hin jiru. Sababa isaa qoradhaa. Dogongoroota hojjettan sirreessaa. Beekumsa keessan fooyyeessaa. Akkasumas obsaan gara fuulduraatti deemaa. Wantoota tokko tokko ammaas sababa isaa beekuu dhabuu dandeessan. Garuu Rabbiin sababa malee hin godhu. Kanaaf abdii hin murinaa. Khayrumaa fi ja'aatii fuulduratti deemaa. Galatoomaa Dr. Eliyaas Hordofaa.